Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna, Ameen. Nagaa araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii, an nagaa kootii, galata Waaqayyoo. Baga ayyaana kabajaa Abuuna Gabra Manfas Qudus yookaan Aabboo Onkoloolessa 5 yaadatamee oolu baga nagaadhaan geessanii. Waaqayyo waadaa isaanii galeen nutti araaramu, eebbisuufni isaanii nurra oolee haa bulu. Ameen. Asumatti aansuudhaan bifa dubbisaatiin jechuudha. Ayyaanni Abuuna Gabra Manfas Qudus yookaan Aabboo Onkoloolessa 5 maaliif yaadatama? Maaliifis yaadanna? Guyyaan kun maal ture kan jedhamu bifa dubbisaatiin wajjiniin ilaallee darbina. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya gargaaruun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Onkoloolessa 5 guyyaa abbaan keenya Abuuna Gabra Manfas Qudus yookaan Aabboon waadaa Waaqayyoo irraa itti fudhatan. Abbaan keenya Abuuna Gabra Manfas Qudus yookaan Aabboon biyyi dhaloota isaanii Gibxii iddoo Ne'iisaa jedhamtu. Abbaan isaanii Simi'oon, haati isaanii Aqeelisiyaa irraa raajii Waaqayyoon dhalatani. Abbaa fi haadhi isaanii akka ajajaa fi abboommii Waaqayyootti kan jiraatan yoo ta'u, dhala otoo hin argatin waggoota 30 obsanii Waaqayyo jabeessanii kadhachaa turani. Aqeelesiyaan gaaf tokko mana kiristaanaa seentee fakkii Sillaasee jalatti kuftee boohaa yemmuu kadhattu. Ilma maqaan isaa guddaa, qulqullinni isaa akka ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gabreelii kan ta'e, lubummaan isaa akka luba Malkasaadeq kan ta'e, akka Yohaannis Cuuphaa fi akka raajaa Eeliyaas kan ta'e ni deessaa sagalee jedhu dhageesse. Gammadaa Waaqayyoon galateeffachaa gara mana isheetti deebite. Akkuma Waaqayyo waadaa isheef seenetti muddee 29 Aqeelesiyaanii ilma deesse. Maqaan daa'imaa dhalates ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabreeliin garbicha yookaan tajaajila hafuura qulqulluu jedhee moggaaseefi. Wanti raajii ta'e immoo abbaan keenya akkuma gadameessa haadha isaanii keessaa ba'aniin lafa tuqaniin taraaf jedhanii lafa kaa'uun abbaa fi galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u, kan dukkana keessaa na baastee gara ifaatti na ceesiste jedhanii galateeffatani. Waggaa 3 erga guutee qulqulluun Gabreelii Waaqayyo irraa ajajamee daa'imicha harka haadha irraa fuudhee gara kawwaalaa yookaan gadaamiitti geesse. Hooggana gadaamichaatiinis waan daa'imni kun nyaatuu fi dhuguu hin dhiphatinaa, inni sagalee Waaqayyoo qofaan jiraata jedhee itti hime. Gara samiittis ol fudhatee iddoo baay'ee daawwachiise. Kana boodas daaqonii tahee akka Isxifaanositti qulqullummaan Waaqayyoon tajaajilaa ture. Booda immoo gonfoo kaawwatee ni monokse. Erga aangoo lubummaa fudhatee soomaa fi kadhannaa baay'isaa ture. Kennaan fayyisuu laatamee fi guyyaa tokko keessatti qaroo dhabeeyyii 60,000 lakkaa'aman fayyisanii. Kana irraa ka'uudhaan uummanni baay'een raajii isaanii kana dhagahuudhaan hojii isaanii eegsisanii rakkinaan qulqulluu Gabreeliin koochoo isaatiin baatee gooftaa keenya fuuldurattis isaan dhiheesse. Gooftaan keenyas qabsuraa fi eebba keetiin namoota baay'een du'a lubbuu irraa fi abidda bara baraa jalaa baasta waan ta'eef uummata gidduutii ba'iitii kawwaalaatti gali jedheeni. Jireenyi keetis namoota wajjin otoo hin ta'in leencota 60 fi qeerransoota 60 wajjin ta'a. Abbaan keenyas bineensonni kun maal nyaatanii na wajjin jiraatu jennaan bakka miilli kee ejjete qofa arraabanii quufu jedheeni. Halkanii fi guyyaa Waaqayyoon kadhachuu inni itti jabaatan foon isaanii hanga gogutti, gogaan isaanii hanga lafeetti maxxanutti ni sagadu. Ergamoonni yeroo hunda ni jabeessu turani. Waaqayyo raajicha Ermiyaasiin
osoo gadameessa haadha kee keessa jiruun si filadhe akkuma jedhee habboon isii akkuma raajichaa Waaqayyoon filatame. Waaqayyo gara biyya Itoophiyaa qeeransootaa fi leencota isa wajjin saragalla qilleensa irra tahanii kan dhufani qulqulluu Gabri'eel gara iddoo madiraa kabdii kibbaa shawwaatti geessee booddees gara tulluu Zuqaalaa yookaan Cuqqaalaa isaan fide. Tulluu Cuqqaalaa irra dhaabbatanii biyya keenya kallattii arfaniinuu eebbisanii yommuu midirka karbeetti dhaabbatanii kadhatanii seexanni harraagessa fakkaatee booda qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gabri'eeliin dhufanii seexanni harraagessa fakkaatee ija isaanii lammanuu balleessee booda qulqulluun Mikaa'elii fi qulqulluun Gabri'eel dhufanii ija isaanii deebisaniifi. Sillaaseen akka Abrahaamitti mul'atanitti Abboottis mul'ataniiru. Kadhannaa isaaniitiinis lubbuun hedduun araara argatanii gooftaanis waan ati kadhatte na kadhatte siifan kenna maqaa kee kan waamanii fi yaadannoo kee kan godhanii fi dhiifama nan godhaafi jedhee waadaa seeneefi. Walumaa galatti waggoota 300 biyya Misir keessa waggoota 262 biyya Itoophiyaa walumaa galatti waggaa 562 jiraatanii erga waadaa hedduu fudhatanii booda bitootessa 5 haala nama ajaa'ibsiisuun boqotanii garuu sooma guddaa keessa waan ooluu fi abboonni qannoonaadhaan onkoloolessa 5 akka kabajamu taasisanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eebbii fi sugni abbaa keenya hunda keenya irra oolee haa bulu. Ameen. Waaqayyo waadaa isaanii galiin nutti araaramuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Asumatti aansuun faaruu tokko waliin faarfannee asumatti goolabna jechuudha. Addadha waadaan isaanii. Waadaa galeera waaqni isaanii. Biyyaaf kadhatu haa bu'eenii faaruu jedhu faarfannaa faarfachuuf maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti amannee ni faarfanna. Addaadha waadaa isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Addaadha waadaa isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Biyyaaf kadhatu haa bu'eenii. Addaadha waadaa isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Addaadha waadaa isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Biyyaaf kadhatu haa bu'eenii. Addaadha waadaa isaanii amantiin cimanii. Addaadha waadaa isaanii biyyaaf kadhatanii. Addaadha waadaa isaanii kadhannaa isaaniitiin. Addaadha waadaa isaanii araara argatanii. Yommuu nuuf kadhatu qulqullaa bu'eenii. Kanaaf ni dhaabbannaa eegaa guyyaa isaanii. Yommuu nuuf kadhatu qulqullaa bu'eenii. Kanaaf ni dhaabbannaa eegaa guyyaa isaanii. Addaadha waadaa isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Addaadha waadaa isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Biyyaaf kadhatu haa bu'eenii. Addaadha waadaa isaanii qochoon dhagnaa isaanii. Addaadha waadaa isaanii rifeensa kaan isaanii. Addaadha waadaa isaanii namaaf hin laatamne. Addaadha waadaa isaanii kan tasan yaadamne. Kan isaan eeganii leencotaaf qeerransa. Kan isaan sooratan ejjeta miillasaa. Kan isaan eeganii leencotaaf qeerransa. Kan isaan sooratan ejjeta miillasaa. Addaadha waadaa isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Addaadha waadaa isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Biyyaaf kadhatu haa bu'eenii. Addaadha waadaa isaanii har'a nuuf kadhatu. Addaadha waadaa isaanii fuula isaa dhaabbatu. Addaadha waadaa isaanii warra isa jaallatu. Addaadha waadaa isaanii Waaqayyoon kadhatu. Nutis kan jiraannu kadhannaa bu'eenii. Qulqulloota keessaa sadda kennaan isaanii.
nutis kan jiraannu kadhannaa bu'ini qulqulloota keessaa sadda kennaa isaanii. Addaadha waadaan isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Addaadha waadaan. Waaqni isaanii biyyaaf kadhatu hafuuni. Addaadha waadaan isaanii yaa qulqulluu habboo. Addaadha waadaan isaanii argattanii habboo. Addaadha waadaan isaanii duumessa biddasii. Addaadha waadaan isaanii dhaamsuuf kadhatanii. Duumessa biddadhaa samiirratti arganii. Akka inni hin roobneefis gooftaa kadhatanii. Duumessa biddadhaa samiirratti arganii. Akka inni hin roobneefis gooftaa kadhatanii. Addaadha waadaan isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Addaadha waadaan isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Biyyaaf kadhatu hafuuni. Addaadha waadaan isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Addaadha waadaan isaanii waadaa galeera waaqni isaanii. Biyyaaf kadhatu hafuuni. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.